Sirra jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya jaalatamoo oduu keenya kan guyyaa irraan tanaatiin qabannee isiniif dhiyeessaniiti jiran. Humnoonni Liyyuu Haayiliin naannoo Somaaleedhaa guyyaa kaleessaa akkuma beekamanitti tarkaanfii hamaa fudhachuu isaaniitis beeksisaniiti jiran. Tarkaanfii kana keessatti immoo guyyaa kaleessaa godina Harargee Bahaa Aanaa Cinaksanitti lola ganama subii sa'aatii 11 irratti eegaluudhaan hanga sa'aatii 7tti gaggeeffame keessatti namni 2 du'uudhaa fi namni 1 du'uu fi namni 2 immoo madaa'uun isaaniitis dhagahameeti jira. Karaa kanaatiin alattiinis immoo iddoo maabara Kaamaale jedhamu qabachuudhaaf isaan osooniif yaalii godhaa jiranii humnoonni kunneen guutuun isaaniitu tarkaanfii hawaasaatiin if duuba deebi'an. Aaruu kanaatirraa kan ka'an immoo aaranii halkanidha. Magaalaa Jijjigaatti deebi'uudhaan suuqiidhaa fi akkasumas manneen hawaasni jaarsolaatii fi akkasumas kan Oromoo kan biraa qaban hunda isaaniitu ibiddaan barbadeessuun isaaniitis ni mul'ata. Haaluma viidiyoo asirratti daawwachaa jirtan kana irrattis yerootu immoo humnoonni kunneen yeroo ammaan duraatiifis poolisiin humna addaa Oromiyaatii fi Oromoon dhuftee nu weeraraatii jirti kan jechaa turan guyyaa dheengaddaa immoo waan takkaa hin taaneen dhufan. Dhiyeenya kanaatiif godina Harargee Bahaa Aanaa Cinaksan irra deddeebi'uudhaan kanneen daangaa isaanii irratti lola gurguddaa gaggeessaa turan. Garuutu immoo guyyaa kaleessaatti wanni ajaa'ibsiisoo ta'e isaanis mudateetii jira. Lola wal faanaan isaan wal dhaabanii geessan kana irrattis humnoota isaaniitirraa miidhaan gurguddaan kan ga'eef ta'us sababa kanaatiinis immoo shaneetu godina Harargee Bahaa Aanaa Cinaksan gara gaara Daarimuutiin seenee jira waan ta'eef tarkaanfii fudhachuu qabnaa jechuun uummata Oromoo irratti miidhaa gurguddaa gaggeessaniiti jiran. Garuu immoo oduuwwan gara kaaniitiin mul'achaa jiraniifis Aanaa Cinaksanii fi magaalaa Jijjigaa jidduu karaan cufamee torban tokkoof ergaan ifatte turaniin booda karaan banamee walittis deebi'aniiti jiran jechuun himan. Garuu immoo Oromoon osooniif lafa isaanii weeraruu hin taane lafa namaa Oromoon kan hin barbaanne osoo beekanii lafa Oromoo deemanii dirqamaan akkaaniif qabataniif yaalii godhaatii jiran. Dhiyeenya kanaatiif dhaadannoo gurguddaa isaan miidiyaa gubbaa irratti gadi ba'anii dhaadatan bakkanniisa Oromoodhaa Oromoo harkaa baasuudha qabnaa jechuun beeksisan. Garuutu halkan edaa taatee mudate kun magaalaa keessatti seenuudhaan aaruu gubatanii magaalaa guutuu ibiddaan barbadeessanii hawaasaas achi keessatti kaanis hidhanii kaanis miidhaa gurguddaa irra gaggeessaniiti jiran jechuun himan. Kana qofaatu osoo hin taane immoo garuu bulchiinsi magaalaa Jijjigaadhaa ibsa gara isaaniitiin baasaniin warreen haala kanaan tarkaanfii fudhatan guutuu isaaniitu seeratti ni dhiyeessina jechuudhaan dubbataniiti turan. Tarkaanfiin kun immoo osooniif kana irraan booda osoo kanaan jalqaba duraatis hin ta'in ammaan durattis magaalaa Jijjigaadhaa cinaadatti iddoo aanaa bakkanniisa Oromoodhaa jedhamutti dhufanii osooniif lolaa jiranii hawaasummaan if duuba deebisee tarkaanfii hawaasaatiin nagayaan xumuraniiti jiran. Oduuwwan keenya guyyaa irraan tanaa haaluma kanaan qabannee waan isiniif dhiyaanneef namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan akkuma seentanii laayik, sheer, sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa isiniin jenna.